Madoon Dubaay tuni jabduudha lubbuyyee hin amanin. Dhaamsi Lubbuyyaa maa na dhiirame kana keessaa na barreessa laa lubbuyyee. Anaatu hin feene malee. Lubbuyyee san orreetii amma namni wal fuudhu kun namni walitti hidhamu ilma jidduu dhufa ilmoon dabdee siin beektu as kanni haybidara jiruu siin hafattu. Miskiina fuudhee hattuudhaan. Maaltu waan naan ga'e? Dalagachuu deemeen. Miskiina raalaltee booda eegan harrakkatu. Yaa. Wallahi. Miskiina fuudhee Dalagaa kadhattuudha kee irratti xiyyeeffachuu qabda ammatila. Namni Wallahi na. ilmi namaa kun inuma hajannu saatoo dhobaatos. Ilma namaa kun wallahi wa rabbal kaaba yoo ati dalagate Qofa si jaalata. ummaan tan keetu sin feetu yoo dhugaa dubban. Akkan wakka waaruun kanaa bartuu maashinaan nuti kana jennee qaba. Waan akka irratti waasa. Yoo ati dalagatee ibaadaa kee gootee itiraama kee mataa kee qabattee nama kabajjee akkasitti deemte abbaa fete fiduu dandeessa. Abbaa fete. Akka. Kanaa Namni beeku. akkanaa dhabnee bartuu maashintu shamara akkanaa dhabnee dhiibnee barfuu. Dhageeffadhu kaatumash. Awayyee. Amma namni kafadee siyaa jaalatu kafadee siyaa jibbu kafadee siyaa keekuu kafadee siyaa jaalatu ati maali gaafa biyyaa baate karoora laal niyyaa manaa baateessan karoora manaa baateessan kaayyoo manaa baateessan beekuun dirqama sirra jiru. Arafa dhiira hedduu dawwalaaf arafa nama hedduu jedha jettiin guurraan waan takkaa miti guurraan xiqqii qabu. Wallah. Sigalee already namni tokko kalafee qabu anamma wallahi azii wa billahi kareem dhiirumaan akkana jibbadha. Dhiira kadha. Na fuudhaa. Guys, ni turki callisisaa. Andiraa miti Taaptaap godhaan walaana uummata keechi koppilingi maali godhaan? Anoo maali? Koppiling godhaa koppiling taaptaap godhaa guys. Turkiin qabaar. Koofidasii mujattee kokkeeti bannaa taachoo yaa uummata koomantii biraamaadha. Anillee anuu ni dhufa yoo ati keette yoo ati Dubaay keette ni dhufaani. Dubaashii xiyyaala. Wallahi lazim amata takkatti jijjiirama fidee si garsiisa gaa kan hin dhiiraani naashinaal gizeen dalagaa xiyya fixe laal. Jasti bakka takalii fi seenee sonuu seefifati wajji bichi asoo roolmaan kofilee taphanee gizeen dalagaa fixe. Kabajaan sana siraataan mataa kiyya qabadhee kaayyoo manaa beessan beekee gizee yaada muraata kiyya galmaan gadi ka jiruuf jireenya kanaaf ta'u. Kan inni fi jaaladhu sun ta'in kan inni na jaalatu. Laan namni kan ifi jaalatu sun ta'in kan inni si jaalatu si bulcha. Dumaashi laal. Gaafa akkas gootee Akkana naan jooju dhala. gaafa raawwattee waa hunda gaafa goote waan hundi sii salphata. Sii galee hundi nama jaalalli sii salphata namni sii salphata wanni jireenyi wanni hundi ibaadan hundi sii salphata. Gaafa fixa amantummaan dalagaa irratti fokas goote jechuudha sii galee. Namaa wal tokko qabda. Nama jechuun namaa wal ta'e. Hawaasa waliin jiraachuu. Hawaasa amma miidiyaa irratti hawwatamma beekamtii qabda. Namoota miidiyaa kana osoo hin mufachiisin nama takka illee yoo danda'ame silaalimi nama dhiisu nu beektami ati akka danda'ame nama tokko mufachiisuu qabu. Nama lafarraa daran kabajuu qabu. Waan haasoftu nama bira teessu ani maal dubbataara maal haasoo deemattee xiyyeeffattee dubbachuu qabda si galee. Namoonni hedduun si dhufee mudbaa dhiftee kaan godhee kaan akkasii godhee kaan hin ta'u atarran tana deemtee mana madaamesseentu biriifiidhaan inshaallah si galee. Dalagaa ta'e irratti fokus waan sirras kan irra fokus ta'an immoo keessa hojii jirra si galee. Ati dalagaa fi naamusa. Naamusa hogguu siin jedhu ati naamusa dhabdeetti miti. Waan dubbattu naamusa irratti, waan nyaattu naamusa irratti, waan dhugdu naamusa irratti, waa hunda kee naamusaan tartiiba qabsiifu. Achi booda wanni martuu sii salphata namni illee si kabaja si galee. Aboota bitu nu baadha. Dumaashii. Si galee. Waan namni jedhu ni fudhatti bara waan des nama jedhu. Kan fudhachuun dirqama waan namni fudhachuun dirqama achi booda ati namni ati waa namni dogongora ati namatti waa himuu qabda si galee waa hundarra. Nama si galee warroota amma yookaan Dubaay san keessatti uf dagatanii uf quban qabne hunda dhayxee yaadachiiftee jijjiirama fittee akka nu dhageeffatu godhuu qabda. Yeroo qaroomina yeroo jijjiirama waan ta'eef si galee. Namni biyyatti tola waan ta'eef. Ayee.
namoota of dagatan guutaati immoo kakaasuu qabda laala. Yeah. Biizinasaan ta'ee, qalbiidhaan ta'ee, jaalalaan ta'ee, gara kamiinuu ati durateettu shamara taatee deemuu qabda. Yoo kana hundan godhin nullee maqaa nyaattee warra keellee maqaa nyaattaa jechuudha. Nama asirraa biyya si baasisee qabu. Dhuma sheekette Oromoon biddeena nama qubsuwii ibaaba rabbi beekanii Akkan. akka nama akkasii hin ta'in gocha kiyyaa fi jecha kiyyaatu nama madaala. Dhuga. Yaa saniifuu haa jennus haa ta'uu dhabaatus jechuun dhuguma namni tokko fakkeenyaaf amma jaalalaatti hangeessaa jaalalaa caalaa qabeenyi humaatiidha wallaahi tumaa ishee kiyya dubbii safarata namni beela halkan takka ni obsa lama ni obsa sadi ni obsa hin obsu ni obsa hin obsu saniifuu laallamni jaalaltii yeroo qabdi ammoo dalagaanis yeroo qabdi already yeroo ni deemti jaalaltii yeroo qabdi laal dalagatteeti gizee yaada muraada kan kee waan feetu san galmaan geette waan ni jettee karooraaf already biyyaan baa namni hattira fuudha quqasadoo fi shiriif shallaa deemu ni jira rakkoo biyyaa baasa rakkoo biyyaa mana biyyaa baateef san beektee yaada muraada kan kee galmaan geettee fedhii kan kee guuttatte booddee osoo ati fi fuuni ni rumettee canna qabne hasi fuudhu canna laal si fuudhu fakkana canna. Amma waan gootu dumaash akkana godhe. Ana gaazuu dhaan kaawwanti si baneemi. Baasaboorri qabdaa mi'am. Abdi. yaa Bordaa keetii nigdi baankidhaa fi wanna moobaayil baankii gibanii fashi. Amma Ay, baasaboorri mana qabdaa nero. fi ni bayaa. Yee? dhiyoon banande Jechuun qabdu kaa amma moobaayil baankiin qabdu siin akkaawwantii bante malee. Moobaayil baankiin gibaniitii silkii si saggaddaa buusii dhiisiif koodii waan hundatti miidha. Banii. ay inna gide tokko fadhi kun mallaqa ki amma namoonni yeroo hedduu kan shaban nama biyya arabaa kan kasaarse warra kasaarsa beekta yeroo hedduu dumaashi dalagama dumaashi. abdi ummanni koofentii beeta wallahi barreessaara Obbisi dubbisi. kinoch namni biraallee jira naaf mujattii bichaa kan seene namni Okay. ummanni waan obaara Na bira Ubbisa. faamilii mana jirti mujattiin yaa Kokati. Hobbi jirta Ko. akkami Nagami. nagaa akkam jirtanii ata mana guutuu mana jirtanii Mana guutuudha bas nama baay'eedha. maashaa eeguufan mana jiran Nay. Baay'eedha wallahi maatiin guutuu. maashaa Allah tabaarakallah yaa eenyu jira tan bira koomantii arganii ani nagarreeyu Wadiin bultii maali jedha. kan oofamu Labuye. naziifa noon jirtu Ni jirti. innaa asma hey family jirtu ni kettete sodaatte ko Yaa. nagaami maal hubattan sir Inde itaamin jaalanni. laayifii kana sodaatan miidaa kan jaalanne sin beekaye Saniif nagaami isin. nagaa alhamdulillah Wadiin jirra. ayya fataadha ijoollee yaa beesis dabalatanii deemu komantii nama dhiisa anaa miti jarattu dalka waan si jedhu na dhaggeeffadhu duma ishee gargar moobaayil baankingii banattee deemta jechuun akkaawuntii duraan si banee jedhan beektanii banattee mallaqa keetti dabbuustaaf kan yeroo hedduu shamarran biyya arabaa kasaartu hin ta'a isuma ta'a Didee san didee na didee erdumaan san. hin dalagu maa Beekon malee inni irratti seenu. mallan takkaanuu jedhan seenu kaakitiif hin taane si bana malee baankiidhaan malee sirkaan dabarsu baankiidhaan si Ijjitiin isa dhibeen finneen. ana dureesaa ficheeti aktiivaa ta'uu fi aktiivii godhii fi si Dumaashi kiyya qaali ijjitiin dhiisee dhufeen. buukiwo kana oofu maa Irraan fadee dinnu fedagaa. isi yoo biyyaa baan waan ittiin hin fayyadamne seete beekte kaa banattu kaa kan biraa si ka barattee adeemtu amma akkaawuntii banattee adeemtu kaawwantii birrii achi teettee irra galfatta Itoophiyaa duudeetee irra galfatta humaa qicisa humaa laaltallee fuulduratti laaltu kagalellee moobaayil baankii bakkeetti banattee mallaqa waraabaa kennatti akka ofirra laalta birrii meeqan naa galee
kuma sottoma moo kuma sottoma naagale kama laaltala yoo barbaadde illee chuma namaa dabsa abbaa barbaadde choomina attimi sirreessi maaliif beektaa namoonni biyya arabaa deeman yeroo hedduu nama keenya akka saarsu warra maatiidha si galee maatiin akka qaran qaba garuu maatiin gariinii kan nama keenya akka saarsa ijoollee sana hidhatu gubbattan bise maatiidha wallaahi billahi yoo waan sirreeffamuu qabu sirreeffattee yaadeen umrii fi guutuu hojii dalagaa malee ati waan godhattu uf taatee deemuu hin dandeessu. Nama jechuun nama uf ta'ee namaa ta'ee uf ta'aa namaa deemu malee amma ijoollee meeqatu biyya arabaa san waggaa 5 dalagee gaafa galee waan ittiin deemu dhabee akkatti daalachaa biratti hafu jira si galee. Xilaanni guddaan ijoollee biyya arabaa maatiidha namana. Maatiin jesti ni qarqaarta si galee garuu qarqaaran booda baatiin waan fudhan akkuma fudhan ufii keeti amma ijoolleen biyya arabaa teessee silaa osoo ankaawwantii mataa isaanii banatanii Gabian sigara udah pasal kasih mau mati balam. Kumber bisa rakabat temewan ni berah atau medis. Wallahi anu ya dirqama waan akkana sirreeffattee deemu sistema kanallee miti amma abdi nama fireeshii biyya kanaa bootu hin beekne malee amma shamarri fakkeenyaaf biyya hambaa turtee galtee lammuu faa deddeebitu beeta hin qaruutomti garuu nama hin beekne nama fireeshii deemu kana ammootu waan jiru itti manii akkasi qaruutomtee waa wayii jechuun bardu maashii kiyya qaalii bakka sanatti wallaanummaa kiyyarraa waan takka waan hin siibsuun qaba. Ayyee sin jedha. Ayyee. Haa ta'uu dhabaatus namni kun beekta warra keessan kana keessa ka beektu nama beekta nama tokko haamattuu fi kana mannee jira beekta. Innaa dhugumaa sirriidhaa wanni ati sanni jira maallaqa warri mana madaami dalagee itti ergee warri isaanii jalaa baasee fitoos ni jira. Warruma keessan san keessa kaa'amanii akkasitti si kaa'ee waan baafachuuf adi dawwalee si gaafatee waan akkanarraa niin baafadhaa siin jee amantiidhaan imaanaa tan deegalmaan si goos numa jiraa jechuu badeeti. Yaas namni amantu jiraannaa hin noomaa tara rakkoo hin qabu. Jira ati amma Itoophiyaa jirtaa baasuura qabda ati ofii keetii baafattee deemta laan na dhageeffatu baafadhu deemi. Baafadhu deemi gaafa namni rakkate birrii kee irraa ankaawwantii kee irraa fuutee abbaa barbaadde ni ergitu. Biyya namaa kan deemaa jirtu mallaqa amma booda kan fookasii warra keetii irratti mallaqa. Si galee? Kanaafiyyuu achumarra laaltan walii mana dhutumaan deemu. Fatija. Maala sooftan hin geessine? No, dhimma meesii wayiiti yoo achi deemte akkaataa jireenyaa maalitti mara? Eessa deemtee dhufte? Fata jijjiiradhe. Viidiyoo wayii. Baatii maal jedheen beektaa? Mobaayil baankii gibiraatti adeemtama kuloonii qabdi baaskoora. Maal gooti akkaawuntii yoo banattee ngaa mobaayil baankii minni argaatu. Akkaawuntii ofii yoo banatte isteeppii sana haa geessu. Mobaayil baankii yoo silkii yoo kasanii meesaniin si haa gahu rakkoon qabu yaa nama amantullee Itoophiyaa qabaannaan rakkoon qabu. Bakki ta'e na dhageeffadha bakki itti bata ammu malle yeroo malle jiru ta'a. Waan jiru waan tokko keessa yaa keessaan leemuu hin danda'ama. Abboo walirraa si qaba. Amma ata naannaa ofirraa bakka irrafna. Nagaan bulaayyee. Nagaan bulaalle ummata fikiri abdishaa atis wallahi baay'ee galatoomii galata kenkee jazaa kee rabbi si haa kafalu. Amiin. Of bira qabdi. Waan taamuu qabu gootee fi akka obboleettiitti gargaarsa si goote kanaaf rabbi si irraa galatu sillee namummaa as bira obbolummaa kan waliin nu fide hunduma kennayyuu. Yaa dhugaa keeti. Dirqama kaa jechuun nu waan xixiqqoo tana godhuuf hin dadhabnu beektaa. Haa ta'u guddoo goote. Dhiqqaa miti wanni kamuu dhiqqaa miti laa yoo wal gargaarre silaa wanni kamuu guddaadha beektanii waliin gargaarru malee. Already osoo wal bira dhaabannee ka dhiqqoo anatti fakkaatu si bira guddoodha. Ana biratti anamma wanni ati godhaartu kana gochuu hin danda'u. Si galee siif dhiqqoodha. Kanaaf waan guddaadha. Hundi kennaa yookiin nama dhuunfaa kennaa qabna. Waan an danda'u ati hin dandeessu. Waan ati dandeettu ani hin danda'u. Kanaafuu osoo hunduu waan dandeenyuu fi waan qabnu wal gargaarree wal puush wal goone bakka yaadne hin geenna. Waan abdii hin danda'u ani hin danda'u. Waan an danda'u arafaati hin dandeettu. Hundi kennaa yookiin nama dhuunfaa qabna. Kanaafuu hundi kennaa wal deeggaruu, wal gammachiisuu, wal gargaaruu, amala haa godhannuu lubbuyyee ati fakkeenya nama baay'eeti.
Kuban illee warroonni hafne hundi keenya yoo negatiivii yaadu baannee pozitiivii walii yaadne bakka nama adda ani amma addaa. rafus deemaa bakka fayyaa wal dubbifna iyyee bakka baay'ee fati haasaa irraa jedhaa ishee. Ayyee ayyee. Ayyee deemi abdiish. Fati video baneeti. Haa? Video bane wala akka bane. Maal godhatee viidiyoo bakka hin deemna irrafna dadhabaa wallee gallee. Hin deemta video bane sun tan. Kana oofis. Bansiisi. Hin mul'adhu isaan. Bansiisi. Wala akka bane.